Hello, kanneen chaanelii kana subscribe gootanii hordofaa jirtan barnoota hedduu akka argataa jirtan abdiin qaba. Wanti kun immoo waan maatii daa'immaniif faayidaa hedduu qabus akka ta'e itti namana. Kanneen kanaan dura subscribe hin godhin chaanelii kana subscribe godhaa. Kanneen kanaan dura subscribe gootanii maatii taatan hiriyoota keessan affeeraa viidiyoo adda addaas like gochuun amilee kee jajjabeessaan jecha amma kan hin qabadhee jiru waa'ee marsaa laguu daa'immaniidha. Dhuguma daa'imman marsaa laguu qabu kan jedhu irratti qabxii muraasa isinii kaasa. Daa'imman saalaan dubara ta'an guyyaa lamaa booda hanga torban muraasaatti dhiiga xiqqoo karaa qaama saalaa isaanii yookiin daayipparii isaanii irratti arguun jiraachuu ni danda'a. Sababni isaas yeroo gadameessa haadhaa keessatti jiranitti hormooniin istiroojiinii haati oomishtuu karaa hiddan dhuuraa gadameessa daa'imaa akka furdatu taasisa. Daa'imni tokko karaa hiddan dhuuraa hormoonii istiroojiinii haati oomishtuu gara daa'imaatti darbaa. Daa'imni sun saalaan dubara kan taate yoo ta'e gadameessa waan qabduuf gadameessni ishee akka furdatu taasisa jechuudha hormooniin istiroojiinii kun. Erga dhalattee booda immoo daa'imni sun erga dhalattee booda hormooniin istiroojiinii haadhaa gara isheetti darbe kun qaama ishee keessaa bada. Yeroo qaama ishee keessaa bade gadameessi sababa istiroojiinii sababa hormoonii kana furdatte sun akkuma marsaa laguu dubartoota gurguddoo gara biroo islaaf godhachuudha. Dudduuba deebi'a gara normaalitti waan deebi'uuf dhiigni xiqqoon dhangala'aa makate akka mul'atu taasisa jechuudha. Gadameessi ta'e kun bakka isaatti yeroo deebi'u islaaf godha. Islaaf jechuun irraa hin kakkaa'a jechuudha irri isaa keessi. Kun immoo bifa dhiigaan bifa marsaa laguun akkuma dubartoota gurguddoo dhiigni xiqqoon dhangala'aa makate akka mul'atu taasisa jechuudha. Kun maal jedhama? Neonatal menses jedhama. Sababni isaas hormooniin istiroojiinii karaa hiddan dhuuraa haadhaa daa'imatti darbe daa'ima saalaan dubara ta'an gadameessa waan qabduuf gadameessi akka furdatu taasisa. Gadameessi furdatu kun immoo yeroo hormooniin qaama daa'imaa keessaa dhumu guyyaa muraasaa booda hiddan dhuuraa citee yeroo qaama daa'imaa keessaa dhumu gadameessi sun akka bakka isaatti deebi'u ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'a kuni akka daa'imni sun karaa gadameessaa dhiiga xiqqoo karaa qaama saalaa dhufu taasisee akka marsaa laguutti mul'achuu danda'a jechuudha daayipparii daa'imaa irratti. Kanaaf kunis ofumaa kan deebi'ee dhiisudha. Guyyaa muraasa qofa tura, guyyaa 3-4 caalaan turu. Baay'ees miti baay'ee xiqqoo kan akka dubartoota gurguddoo marsaa laguu guddaa ta'e miti kan baay'ee xiqqoo ta'edha. Guyyaa muraasaa booddee yeroo hormoonni sun qaama daa'imaa keessaa dhumu hin dhiisa jechuudha. Haa ta'u malee kan baay'ee dhiigan yoo ta'e akkasumas qaama isaanii irraa bakka birootti yoo kan dhiigan ta'e dhibee biraa ta'uu waan danda'uuf mana yaalaa geessuun barbaachisaadha jechuudha. Tariitii fakkeenyaaf fincaan isaanii kan dhiiga makate yoo ta'e kaakkaan isaanii yookaan bobbaan isaanii kan dhiiga makate yoo ta'e bakka biraatti kan dhiigan yoo ta'e afaan keessaas haa ta'u funyaan keessa iddoo biraa kan dhiigan yoo ta'e dhibee biraa jira. Hemorrhagic disease born kan jedhamu kan vaayitaamin K ittiin dhufu akkasumas dhibeewwan adda addaa jiru kan akka daa'imman dhiigan taasisu isa ta'uu danda'an ta'eef baay'ee dhiiguun qabu. Xiqqoo dhiiga kun tokko kan saalaan dubara ta'an qofa irratti mul'ata, dhiirota irratti mul'atu. Lammaffaa xiqqooma dhiigee deebi'ee dhiisa torban muraasa keessatti jechuudha. Yoo baay'ee dhiigu ta'e yoo bakka biraatiin dhiigu ta'e mana yaalaa geessuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo kan kana wajjin baay'ee wal fakkaatu kan halluu keelloo qabu fincaan daa'immaniitiin bahee kan halluu keelloo qabu guyyaa 5 jalqaba kan yuureet kiristaal jedhamu jira. Kun immoo dhiiga sun ta'in wanta kelloodha garuu dhiiga wajjin wal fakkaata. Maatiin hedduun dhiiga se'anii yaadu. Inni kun inni yuureet kiristaal jedhamu kun saala lamaan irratti mul'ata kan dhiira kan dubartoota. Kanaaf viidiyoo qofaatti qopheesseera isa sana hordofaa. Haa ta'u malee amma inni kun marsaa laguu daa'immanii kan jedhu ijoollee dubaraa ta'an qofa irratti mul'ata. Guyyoota muraasa keessatti ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Baay'ee xiqqoodha. Bakka biraatti kan hin dhiignedha jechuudha qaama biraarraa. Kanaaf kun ofuma isaa deebi'ee dhiisa akka kanaatti hubachuu qabu jechuudha maatiin. Sababni isaa sababa istiroojiinii haadha daa'imatti darbee gadameessa daa'imaa furdisee yeroo inni qaama keessaa dhumu immoo sababa xiqqoo dhiiguuf dhufa wanti kun. Galatooma. Subscribe fi like gochuun dagatiin ulfaadha.